Hashamaar kafuunee dhaggeeffatootaa fi hordoftoota Keelloo Meadia guyyaa har'aa kana Jaal Gollicha Dheengee dubbisnee jirra. Gaaffiif deebii isaan waliin taasisne kan simbiraan geenyu ta'a. Hashamaa akkam jirtu Jaal Gollicha Dheengee Keelloo Meadia irraa dhagaa gara keessanitti kan inni isinii bilbilaa jiru. Guyyaa har'aa kana immoo eeyyamamaa taatanii gaaffiif deebii Keelloo Meadia irratti taasisuudhaaf waan tole nuuf jettaniif guddisnee sin galateeffanna. Anis gamkootiin Gaaffiif deebii naa godhu keessanii fi hedduu galatooma sanii. Hayyee itti galumsuma gaaffiif deebii keenyaaf akka tolutti akkuma beekamu qabsoo bilisummaa Oromoof gaggeeffamu keessatti keessumatti iyyuu gama hidhannootiin qooda guddaa qabaachuu keessanii uummanni Oromollee qubanii qabaa hunduu kan beeku meegaa bara 2018 keessallee yeroo hogganoonni gam tokkodhaan biyyatti ni galla jedhu yaada galuu waboo fudhatama akka dhabu kan taasisaa ture keessaatii isin nama tokko akka taatan kan eeramu mee yeroo sana maal akka ta'e fi walumaa galatti dhaabbii ilaalchi qabsoo hidhannoo fi karaa nagaa irratti qabdan egaa uummanillee kanarraa hubachuu ni fedha waan ejjennoo duraan jiruu fi kan ammaa wajjin wal madaalchistanii akka irraa nu dubbattaniin fedha. Duraan dursee akkuma beekamu bara 2018 yeroo addi bilisummaa Oromoo gara biyyatti gale ture. Haa ta'uuti inni kunini dhuguma addi bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa Itoophiyaatiin waliigalanirra kan ka'e gara biyyaatti bara 2018 kan deebi ture. Egaa haa ta'uuti wanni tokkammoo erga asii gara zoonii kibbaa keessatti bifa adda addaa fi haala adda addaatiin wanti deemsifamaa bifa dhugaadhaa fi lafa jalaan deemaa turee fi olollii fi maqa balleessiin murnoota adda addaa qabsoo keessa turanii namoota adda addaa irratti adeemsifamaa turedha. Inni kunini gama tokkoon waraan bilisummaa Oromootiin jaala abaluuni dhaabbii kan isaa qabaa. Dhaabbii qabsoo karaa nagaa fudhate jedhanii namoota murtaa'oo irratti imejjii fi fudhatama isaan kalee waraan biraa qabanii gad buusuudhaa fi murni adda addaa kana namoota adda addaa irratti xiyyeeffata ta'ee ture. Kan qofaa miti yeroo woboon akkas jedhanii imejjii namoota murtaa'oo balleessuudhaa fi murni adda ta'e tokko nurratti xiyyeeffatee ittiin turesi gama biraatiin ammoo mootummaa Itoophiyaa sanaaniyyuu abaluun isaanii warra woboo galuu dhowwee jedhanii karaa tokko inni woboo galuu fedhaa jedhu gama biraatiin ammoo ebelfaattuu woboo galuu dhowwee jedhanii mootummaa Itoophiyaa biratti fudhatama gonfachuudhaaf abaluuf abala faan ammoo woboo galchuu dhowwu jedhanii fudhatama gara mootummaatiin am dhowwuudhaaf haalli shirta'e wal xaxaanii mooraa qabsoo keessatti waggaa 3 har'a kana aggaammii shiraa fi cubbuun bifa adda addaatiin zoonii waggaa 28 keessatti qabsoofnee wayyaanee biqileetti galchin keessatti maqaa keenya balleessuun akkuma baratametti kan ture. Eega inni kun kanuma kan keessatti wanni mul'atu jedhee murni tokko dhiibuttu mooraa qabsoo keessatti mul'atee ture. Is kan ammoo inni kun aadaa miti, inni kun seeraa miti, inni kun sirnaa miti. Maaltu waggaa hagana waliin qabsoo goonee wal danda'uu nu dhorke. Oromoon akka Oromootti maaf waliin jiraanne waliin hojjechuu dadhabna. Maafi ilaalcha abaarama Oromummaaf hin tolle ilaalchi lagaaf ganda fakkaatuun garee tokko maaf dhiibanii mooraa qabsoo Oromoo keessa seena gadhee irratti chaphaadhaan rukutanii otoo seena gaarii namni qabu namni irratti duulanii maqaa nama balleessuun dhaabbachuu qaba jedhee zoonum san keessaatti utuu waggaa 3 har'a kan haalli rakkisaan hedduun keessaaf alaan na mudataa jiru kaayoo haleessaatiif jecha yoo ta'e wal abaaruun nu baasu hogganoota dhaabaa gameeyyii qabsoo kan waggaa 48 godhan isaan kana abaaruun heer dhaabaatiin alatti buluun seera alatti buluun wal jaldeemu dadhabuun hoggana dhaabaatu irratti maqaballeessiif duulli adda addaa yeroo deemamu haaluma rakkisa akkasii kaanuuyyuu ofiiyyuu isaa hidhama dhaabbii ta'ee ittiin turetti dhaabaafis falmaa Oromummaafis falmaa haala irreen lubbuun kiyyalleen keessatti yeroo adda addaa sadarkaa miidhama adda addaatti narra gahe keessatti ijji dunuunfadheettini akkanatti deemuu qabdani. Heerri hojjetti kamuu qabaa, seerri hojjetti kamuu qabaa, walfaan yaa'uu qabnaa. Isto kabaaranii isto kofaarsuun gatii hin qabu. Oromoon akka Oromootti wal jal deemuu qabnaa. Qabsoon kunini bifa hamaatti deemaa jira. Qabsoo gara qabsoo bitaatti oofaa jirtu. Qabsoo
kagita akkasii isa diasporaatiif isa akkasii isa hidhataa fi isa akkasii isa barataa utuu hin jenne Oromoon tokkodha. Qabsoon kennu tokko boca sabummaa qabaachuu qaba. Unka sabaa qabaachuu qaba. Fedhii murnummaati wal jala yaa'u miti Oromummaadhaan wal jala yaa'utti nu baasa kan jedhu irraa kan ka'e waggaa sadan kan akka nam tokkootti danqaan hedduun na mudatee ture. Inni kunini durruma zoonii sulleetti waan ennulleen beeku waan ummati bal'aan naannoo san keessa jirulleen hundi beeku eegaa kan fakkaata haalan turan. Inni ammoo isatti akkan godhee inni fedhii akkasii qabaa jedhan kunini kabaja halee mooraa qabsoo keessatti nurra haquudhaa fi duula maqaballeessi nurratti aggaammatee ture jechuudha. Hayyee Jaal Gollicha Dheengee meekanumaan wal qabsiisee isinillee danqaalee isin mudataa ture haga tokkorraa tuquudhaaf kaastanii jirtu gamanumaan immoo yoo fedha keessan ta'eef hawaasni Oromoollee waan irraa quba qabu yookiis immoo akka miidiyaatti nullee odeessanuu qabnu akkasin dhukkubsattanii turtan kan himamu mee dhugumadhaa kun kan jedhuu fi haalli fayyaa keessanuu yeroo ammaa maalirratti argama? Ila dhugaa dubbachuu fi waa'ee dhukkubaa inni jedhu murna justification argachuu fedhutti jira. Qaabsoon irra dhiibnee moggaattu baafnee uummata Oromootiin jedhuuni isaantu waan hin tollee fi qabsaa gameessu waggaa 30 irra qabsaa yeroo utuunni kabaja qabu dhiibdee qabsoo sadisa irra moggaatti baafte. Ani jaal abaluu dhiibee baasee shiraan baasee dabaaf baasee jedhee jireensitti dabsuuni dhugaa hanke yoomiyyuu ni haala akka uummata Oromoo biratti salphannee fi dhugaa jira aguugee shiraan daboolee dhugfata. Isum kan waliin rakkoon kiyya rakkoo fayyidhabaatii miti. Rakkoo kiyyini rakkoo saayikooloojikali hidhama dhaabbii ture ani waggaa 3 irra mooraa qabsoo keessatti. Korii ammoo rakkoo dabaa hoogganoota dhaaba irgaye kaayyoo Oromummaa irgaye dhaabu waliigal irgaye fi uummata Oromoo irgaye isa immoo woboollee irga sana guyyaa afuriif wal dhabne naafistaafonni zoonii wal dadhabne qondaalota woboo garnam 60 jaarolii biyyaa naannoo keessatti argaman jaarolii bebbeekamoo nama gara 65tiin aduu guyyaa afurii korri guddaan taa'ee himadhee na dabsanii jaallan kun kaleenattuu dhaleenattuu guddisee Oromoon beekaa areekosaa adda bilisummaa Oromoo irratti miseensa gumii saba ta'een filame isaan kanas guddisuun kiyya jalatti guddatanii sadarkaa kana dhufanii qaabsoo keessa qodaa caphana godhanii moggaattuu na qabanii na miidhanii saayikooloojikalii tolchina godhanii hidhaadhaa godhanii jedhee uummatatti walimanne guyyaa 4 walimanne gaafa guyyaa 5ffaa uummanni boo'ee dachi kutee goot kan magalaafattan ma ajjeeftan isaan tuqur qalbii miidhamaa miitan uummata Oromootiif maal irrigdan jedhee dhugaan kan koo ta'ee dhugaa sanammoo kan qofaa miti jaallawwan biroo kanneen waggaa dheeraa qabsaani gaafa dhaloota kootiyyuu warra qabsoo jirnama akka kabajama jaal dhugaasaa bakakkoo nama akka jaal dheengaddi nu bira wareegame jaal dheenga Useen Kulaa nama akka jaal Gaayyoolee Jiloo nama na dura baatii 6 waggaa tokkos qabsaa'e nama akka jaal Jaatanii kunnoo isaan kun hunduyyuu diin jedhanii bifa Oromummaa hin calaqqisiifneen waan gandu tokko keessa saba tokko gosa tokko keessa dhalataniif gameeyyiin akkasii walitti marsanii tappeella diinummaa isaan hin qabne maqaa balleessanii diinummaa irhaanii haala san keessattuu mormee jaallan ganamaati jaallan kun diinaa miti seena qabsoo balleessa jirtu hoogganoota dhaaba cufa hadhaa jirtu hoogganoota dhaaba cufa maqaa diinaatiif tappeella diina irratti rukutaa jirtu inni kun Oromoo biraatti eebbifamaa miti gochaan keessa dhabaaramaadha gocha abaarfan fudhadhu haal kanaanis waliin hojjechuun nu dhiba seenattu na dhiba seenattu kalee na hanqaaqe jaallan kun dabaan dhiibdanii isaan dhiibuun ammoo guutuma guututti uummata dhalatu godin kibbata hundayyuu ga'ee fi seena kalee isaa waggaa 30 qabsoo kanaaf gumaachan keessa dhibanii baasuu nutti fakkaate falmi ani jaallan gameeyyii kanaaf falmi kan ka'e sadarkaa ajjeettee achaatti mooraa qabsoo keessatti yeroo sanii aggaammiin killing assessment yaaliin ajjechaan irrattis raawwatamee ture eega jaalti dhugaa dubbachuudhaa fi dubbichi gollichi fayya dhabuuf aangoo irra fudhannee otoo hin ta'in waan nuti qabsoo keessayyuu hin barbaachifne fakkaatti murni kun murni fonkolchi raawwate heeri irratti fonkolchi raawwate seeri irratti fonkolchi raawwate sagantaa siyaasaa irratti fonkolchi raawwate
yaa misallee uummanni bal'aa yaamee kan godhuun keessan daba jaallan diini san jettan sun nu jaarsi biyya diini ta'uu dhabu isaanii adda baafna yoo isaan diini taate diinummaa walumaan irratti murteessina jedhe uummatii jaal Dheengee jaal Gaayyol jaal Dhugaasaa jaal Jaatanii kun waame gaaf uummatii waame naaf jaarsi biyya kan waamu akka jajazoonii gollichaaf jaarsi biyya kan waamu jedham jaarsi biyya hin waame waliin waamne gaaf ammoo jaallan kun waamichi uummata bal'aatti hirmaataniitti diinummaa gartuun isaan jibbirratti raggaasan mormachuudhaaf fuul jaarsi biyya. Propaganda bira uumanii warri konkolaataa jeesh Keenyaa mootummaa Keenyaa konkolaataa lam guutuu waraanii Keenyaa nami 60 keessa jiruun dhufee asheeki isaanii qondaalota woboo marsanii qabanii gara biyyaatti galchuu jedhanii propaganda dharaa oofanii maqa balleessi jaarsi biyya kabajama sullee akwaan midiin namoota hedduu maqaadhaanii abalu faandiin jedhanii jaarsi biyyaatu doorsifame roorrifame eega jaallan duuti diinaa miti jettee mormachuu dhuftu suni waamichuu mataatti dhufanii ani dhufee isaan dhufanii istaafii dhufuu didee isaan akkanaan sagantaan sun fashalee akka kanaan jaarsi biyya jaallan afaan say waame nuka waamneef rakkoo isa waliin qabda yoo jiraatu furuudhaaf waamne isanii tol jettanii waamichi jaarsi biyyaatti waattanii jirtu ammoo warri kale diini sanii jedhu dhufuu didee akki isin diini ta'in uummanni akka uummata Oromootti isanii barreerra warri isantu dhufuu dideetti yaadi diinummaa qabatanaaf dhufuu didanii jedhe uummanni naannoo jaallan afransan isan har'allee qulqulluu warri jaarsi biyyaatti dhufeettini waan jiru jaarsi biyya waliin haasee hixachuu dideetti rakkoo qaba isin rakkoon qabdan jechuudhaan bakka ani yeroo sana jaja zoonii kibbaa tureetti ani wabii isaanii ani ragaa kan hundaayyuu beeku anasi nam diinaa tumsina fakkeessanii ergasi duulli adda addaa ifaaf dhoksaanarraatti deeme hanga sadarkaa ijjeecha lubbuu naangaanii dubbichi fayyaa dhabootuun ta'ini walumaa galatti fonkolchatti nurratti raawwatame heera bilisummaa Oromoo irratti fonkolcha raawwatame siyaasaa addicharraa fonkolchatti raawwatame guutuutti Oromummaa irratti fonkolchatti raawwatame inni kun hin daba inni kun fonkolchiin irratti raawwatame isum dhaab irratti raawwatame isum hogganoota hedduu irratti raawwatame kan siin jedhalle. Hayyee Jaal Gollicha Dheengee mee kanumaan wal qabsiisee yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan keessatti waan dhibii hedduu akka jiru kaastaniitu jirtu gama biraatiin garuu kana keessatti kan ka'u odeeffannoo nuyi qabnuutiin nu hoggani jennaanii nu didani jechuudhaan yaadonni akkasii hin ka'u kun dhugaadha yoo dhugaadha ta'eef maaliif diddan? Nu hogganii isaan nu hogganii kan jedhan barbaadanii osoo yakki raawwatamu dalagamu osoo haqni badee dabni dachi dhaaletti hooggansa gaaddis caayaa shiraan guutame jalatti caayaa cubbuun guutame jalatti caayaa abaarsa malee eebbiin jirre jalatti bakka Oromoo waliin jiraachuu dadhabee qaamuu fi tokko abaaree qaamuu fi tokko miidhee akka diinatti miidhuu jiru keessatti yeroo haqni hin jirre yeroo walii galuun hin jirre yeroo ilaafilaameen hojjechuu danda'uun hin jirre murni gabaabaan tokkini dhiibbaa fedhifirraa tuume akka bishaan gabatee oliif gadi yeroo sinaannessu inni kun nama Oromummaa jalaatti guddate hooggansa qabsoo Oromoodhaa hooggansa walooti hoogganni waliif kuusa hoogganni wal baachuu danda'u qaba waliin jiraachuu danda'u qaba wal hammachuu danda'u qaba waliin deemuu danda'u qaba. Bakki ilaalchi akkas hin jirretti uummata Oromoo biraa fi akkasumas Oromoo biratti abaarama hin ta'u. Inni kunini borseenattu nagaa kama jiru ifatti argaa jira. Yakka kanaaf bor Waaqayyoon na gaafata. Ayyaanni yoo namni na gaafatu danda'an jirreyyuu ayyaanni abbaa kootii na gaafata. Ayyaanni Oromoo na gaafata. Dirree cubbuun dhaalame keessatti hooggan abaarsaa hin ta'u. Eenyummaa kootii sinaa fuudhuu jedhee didee jechuudha. Qabsoo Oromoo hoogganuu diduu otoo ta'ini dhaabbi didee jechuudha. Dhalooti cubbuun dhaalame ta'ee jiraachuun barbaadu cubbuun abaarsi qabaa, cubbuun wadduu qabaa, cubbuun adabu Waaqayyoo qabaa, cubbuun hin dhaalamuu jedhee hangi san daandii heeraaf seeraa baa'utti deebitanii sirnaan buluu deebitanitti cubbuu keessanii hin gaafatamu.
Hayyee mee kanumatti aansuudhaan immoo yeroo waan rakkoo jiru kaastanii jirtu gaa yeroo ajajaa olaanaa taatanii hojjechaa turtan qabsoo kana gaggeessaa turtan keessatti immoo waan milkeessitan maaltu ture yookiis immoo itti milkoofneerra yeroo kana hojjechaa turretti kan jettan muraasa gaa uummanni illee dhaggeeffattoonni illee dhaggeeffachuu waan barbaadaniif kanarraa waan jettan qabdu. Tokkoffaa ani ergaa ajaja olaanaa naan jedhan sanaayyuu yeroo itti hojjechuu danda'eyyuun turre haalli an keessa jiru haala jeequmsaati haala miidhaati haala akka reefu baana kan hunda yakki akkana raawwatama jiru keessatti eessattuyyuu annachittu jeeqama ture hidhama ture hidha dhaabbii ture teknikali na miidhaa turanii qorqalbii na miidhaa turanii qondaalonni istaafonni sun naayyuu hojjechiisuu hin dandeenye na bir dhaabbachuu hin dandeenye naatu site na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gabaas naa kennuu hin dandeenye damkoona tajaajila kennaa naan jettee gami biraatiin ammoo hojiin ishiin hojjettu hojii shiraati is kanaafuu dhuguma qabsoo kanaaf waggaa hedduu dhama'ee waggaa hedduu hojjedhee itti fixamee waggaa 10 illee qabsoo kanaaf hidhamee namni ture erga isii yeroo jeeqamtee qabsoon kun adda addaatti muura adda addaa baatee cabxellee waraan nama 50 irraa fuunetti hamma sadarkaa kanaan ga'u keessatti ga'ee guddaan taphadhe ture haa ta'uuti abbaan ofiin muufirra ba'uun diddi jedha Oromooni akkuma artistiin Gobanaa jedhee gengaalaa conqolleedha abbaan ustaadii tollee jedhu is kana onattu namima onootu ufimaa jedha Oromooni eega isaaniyyuu na hojjechiisuu hin dandeenye na jalaatti hiriiruu hin dandeenye gari waraan bilisummaa Oromoo rakkoo hin qabu istaafonni ammoo wal dhageetti hariiroonnaaf istaaf jidduu bareedaa hin turre haalumsan irra kaaniitiin kunoo dheengaddayyuu bakkuma hin dirre jirutti bakkuma naannoo isaanii jirutti labsi aganga declaration kunoo magaala akkanatti walgahii kor guddichi teenne jedhanii ufumaan labsatanii kaa'uu namni tokko kalee hoggaan yeroo aangoo irra fuudhamellee heera seeraan fuudhu akkanaatiin fuudhu kanaaf gam isaanii wanti Oromoo hojjannu wanni nu milkeessiin hin jiru baay'ee itti milkoomne geenne ammoo sila bakka jeequmsi jirutti bakka wal jaldeemuun hin jirretti milkoominni yoo dhabames gamti jaanutuun ta'in gamum isaaniitiin jeequmsirra kan ka'e baatii waggaa lama guutuun waggum walimannaaf waggaa horaasa nu ta'ee ture jechuudha. Hayyee mee Jaal Gollicha Dheengee gaa rakkoon yeroo ammaa dhalate jedhamu kun egaa dhimma dhuunfaa moo yookiis akeeka irratti wal dhabdiin uumame jennee fudhachuudhaa dandeenya isin isa kan akkamittiin ibsitu rakkoon dhalate kunis immoo qabsoo mooraa bilisummaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru kana keessatti waan ta'eef akkamitti immoo furamuu danda'a? Rakkoon kun rakkoo dhuunfaa mataa dhuunfaa kootiitii miti. Ani nama salphataa rakkoo dhuunfaa baay'isuu miti. Rakkoon kennin rakkoo heeraati heerirraa wal dhabne seerirraa wal dhabne kaayoo naamusarraa wal dhabne ejjannoorraa wal dhabne heerri hojii tahiikamu seerri hojii tahiikamu miseensi gadi miseensoliitii hoogganii gadi hooggan oliitii abboomamuu qaba seerraa wal bulchuu qabna seerraa wal jaldeemuu qabna akkin kaanetti dantaa fi danta mataayyaa bubuutu xixiqqoo wal guldeemuu miti oromummaadhaaf kaayoo wal guldeemuu qabna hooggani gadi hooggan oliitii gabaasuu qaba hooggani olii hooggan gadi irraa gabaasuu fudhachuu qaba caasaa sirna tulaafee sirni kabajamuu qaba heeratti deebuu qabna seeratti deebuu qabna jedhee waan ani dhaabbicima akkasii qabuufi achuma keessatti heerri akka bakka argatu seerri akka bakka argatu waan dubbadhuuf dhiiban. Kana dubbiin. Hayyee mee rakkoowwan amma dhalatan kanaaf egaa uummanni Oromoos inumas ni eeggata gama hundumaatiin iyyuu waan ta'eef fala ta'uu danda'a kan jettanii keessan immoo jira. Fala uummanni Oromoo fala ta'uu danda'a sila uummanni Oromoo nuti Oromoo waan taaneef wanni Oromoon itti falin ta'an hin jiru. Waaqa gaditti Oromoodha abbaan keenya. Waaqa gaditti Oromoodha haadhi keenya. Waan uummanni Oromoo furuu danda'u rakkoo kamiyyuu Oromoo furuu akka uummatatti ni danda'a. Garuu rakkinni dhalate kan yeroo an dirre jiru jaarsi biyyaa itti taa'ee mataan itti buwwaafatee aduu guyyaa 5 irra deebi'ee yeroo ofii itti gubee dadhabe.
jaarsi biyyaatiin jaal gollichi dhuga qabaa dhugaan ka isaatii nutti dogoggore nutti yakke jedhanii dhiifam kadhatanii yoo jaarsi biyya nagaan gargandu fidalu bariisaa walgahii irratti nu jaarsi biyya beekaa tole jenneen malee ufitti sibutu hin dandeenyu naan jedhaniitti na dur dhaabbata turan istaafonni kun. Egaa haa ta'uuti qabsoon Oromoo qabsoo nam-tokkeetii miti. Qabsoo murnaatii miti. Kanaaf murteessaan uummata Oromooti. Murtoo uummata Oromoo ammoo eenyulleen kan abboomamuuf ta'uu danda'u qaba, eenyulleen kan kabaji ta'uu danda'u qabu. Kanumaaf ani gamsiyyaan kanumedha. Tole Jaal Gollicha Dheengee egaa ibsanuuf kennitan kanaaf yaadota gamaa gamasiitii kakkaa'an kanarratti nuus isin gaafannee yaada bal'aa fi ibsa bal'aa irratti waan nu kennitaniif guddisnee isin galateeffanna. Isinis galatoomaa fayyataa. Ulfaadha hayyee. Ulfaadha isanis. Yaadota Jaal Gollichi Dheengee kaasan kanarratti daawwattootaa fi dhaggeeffattoota akkasumas hordoftoota Keelloo Meadia hogganoota waraana bilisummaa Oromoo deebii akka irratti taasisanii fi akka deebii irratti kennaniif yaalii ni taasisnaa kan simbiraan geenyu ta'a jechuudha. Nagaatti. Keelloo Meadia.